Kayyoof sagantaan koo sirratti diriire fitna dura boona. Shamarran biyya alabaati. Hundi keessanuu waraabaa viidiyoo daddabarsa shamarran keessattuu dhaamsa guddaan sinii qaba. Seera Itoophiyaadhaa sinii beektu jira shamarran biyya alabaa. Sarpiraayizii qabdu akkasumas guruppiidhaan akkasiin ijaaramtan waan isin fayyadu guddaa wayiin Afrikaa qaba. Sheerii walii godha haadha kanaa sagalee ta'a. Utuu ati duute obboleettii koo as jala teessee dhaggeeffataa jirtu. Utuu haati kee haadha hiyyeessaa kanaa taate ati duute maallaqni kee haadha keetiin kennamne qabrii keessa jirta. Mee yaadiidhaan maallaqni mucaa haadha walitti qabame. Biran geenye sanuudha ki akkaawuntii banadhu jedhame gonfamaa turte. Adda amata gahaa jira. Sanuu immoo haadha rakkattuu ilaala. Waan isin uffatteertu ilaala. Haadha akkas rakkattee jirtu. Finfinnee dhaquufuu kana uffatte la. Finfinnee deemuudhaaf magaalaa guddittii Oromiyaa deemuudhaaf uffata keessaa qabdu bareedaa uffatte dhufuusiiti. Akkasumatti ilaaltee murteessita jechuudha. Finfinnee dhaquuf kana uffatte ilaala. Jiraataa jirti mucaan si jalaa duutusi balaan beekamneen jalaa duutus fayyaa ergitee reeffa simattusi akkuma cabsi tokkoon sharabbii gattiteef jiraataa jirti. Isin sheer godhaa viidiyoo waraabaa daddabarsaa nama sanallee waamicha goonee fi hin dhufu taanaan viidiyoo hundi keessaniyyuu naa eeyyamtanii viidiyoo irratti hojjennaa jechuudha. Kanaaf dabaree haa walgaltanii yaada kennattu sifan itti fufaa. Sheer godhin deemini dhaggeeffadhu haadha keeti akka waan ijoolleen biyya alabaa dhimma biyya alabaa irratti hin qoosina. Okay, akkuma nama kamittuu akkuma argitanii qabbanneeni sherriidhaan duute ofiini miti kan isheen duute mucattiin kun roobii galuudhaaf guyyuma roobii hin duute guyyuma roobii paaspoortiin si nama harkatti argame guyyuma roobii sana birriinis nama harkatti argame guyyuma roobiiti wanti hundiyyuu kan ta'e jechuudha. Nein, ich kann nicht. Machst du Video? Ja. Rifama, Tifufi, Qurana kan mucaqni. Hawwilet dubbadhu. Waa'ee haadha kanaas tu beeka waan ta'eef. Hawwilet dubbadhu. Miutii rakaasii dubbadhu. Warri haadha qabdan taaptaabii koppiliinkii godha. Hawwilet dubbadhu. Innagaamuyi. Innagama, sirriitti. Hawwileen maal taatee? Neetworkii siiti? Neetworkii kooti Mubaarak. Baay'ee dubbadhu haadha kana argaata. Warri kaan immoo taaptaaf koppiliink ishee godha. Ishi. Dubbadhu. Okay, dabareen kooti. Hayyee akkuma duraan dursee amma akkam nagaa keessanii baga nagaadhaan dhuftanii baga nagaa walitti dachaane sagaleen koo jiraate natti himaa. Akkuma siifan jette jalqabumarraa kaafnee gaafuma laayivii irra jira anatti ni yiinaa jedhiin. Laayivii irra jira anatti ni yiinaa jedhiin. Badu waa'ee qarshirraa hin dubbachuu barbaada. Qarshii kana akkuma namni hundumtuu sagalee ta'aa ture sagalee tokko taane sagalee sanarraa immoo nuti ijoolleen biyya arabaa namoota muraasa taanee guruppii ijaarrannee dhugaa mucayyoo kanaa gatuu hin qabnu xabaqaa bitannee dhugaashii barbaadu qabna. Yoo dhugaashii arganne dhugaashii yoo dhugaashii dhabne immoo maatiidhaaf kennina. Qarshii kana jennee jalqabne gaafa jalqabnu gaafa akkas jennee jalqabnu ወደዛ ሂጂ sheeriin dhaabinaa akkaawuntiin koo tokkoffaa waarningi qaba. Manni keessan cufamaa jira.
bakka sagalee argattu qabdu kana booddee eenyuun taa'ee isaatii dabru bakka siginee isaatti shan jaasiin taa'u. Sheel godhadhu akkaawuntii keetti man taaptaabii miiliyoona galchi. Hayyee itti bufi. Kaza akkas jennee jalqabne jechuudha. Namootuma quuqama qabaniin ijoollee shamarranii warri dhiiraas hedduun nu keessa jira. Munir jala kana jira galchisumaanii innis nu faana jira. Namoota hedduu taanee hirmaachaa turre wanti bu'uura godhannee kaane waa lama. Yoo rabbi nu gargaare dhugaa obboleettii keenyaa barbaanne dhugaa obboleettii keenyaatti hin barbaannaa looyarii binna jennee kaane yookaan xabaqaa jechuudha. Yoo ammoo nu milkaa'uu baate maatii kanaaf galchinaa jennee kaane. Kana lamaan bu'uura godhannee kanarraa kaane. Kanarraa kaanee akkaawuntiin kan eenyuti jennee waa'ee akkaawuntii irratti mari'achaa turan. Eenyutu mari'achaa ture? Siifanii fi Tulluun mari'achaa ture jechuudha. Gaafa Siifanii fi Tulluun waa'ee akkaawuntii kanaa mari'achaa turanii jidduudhaan immoo dubbiin biraa jalqabame. Wal hamiin birrii akkaawuntii eenyutu irratti galaa wanni akkasii jalqabame. Gaafa wanni akkasii jalqabamu Siifan dhuftee hawwineet akkaawuntii argannee jirra naan jette. Eessaa argattan jennaan Tulluutu akkaawuntiin hiriyyaan kootii hin jira. Akkaawuntii hiriyyaa kootii siniifan kenna jedhe Tulluuni naan jette. Jennaan achumanan Siifan hin amantaa akkaawuntii kanaan jedheen. Tulluuni nama jalqabarraa kaasee gaafa reeffi mucayyoo biyyee galurraa kaasee nama nu faana ture. Ani Tulluu baay'een amana. Erga Tulluurraan dhufee rakkoo hin qabu naan jette. Ati hoona amantaa naan jette. Okay, ergaati Tulluu amante ani immoo sin amanaan jedheen. Akkasitti amaneetaa walirraa fudhannee akkaawuntiin kun nu biratti gadi lakkifamne nama maqaan ishee ofii Boontuu jedhamtutu guruuppii wayii keessatti gad lakkise duursee yoo gad lakkisu ijoollee warri guruuppii san keessa jiranii Siifan akkaawuntii wayii guruuppii akkanaatti irratti gadi lakkifamee jira kan eenyuti jedhanii Siifan gaafa dhufanii gaafatanii achi dhattee ishiin Tulluu gaafatte. Gaafa ishiin dhattee Tulluu gaafattu isuma akkaawuntiini jedhee Tulluu mirkaneesseef Siifanii jechuudha. Yoo mirkaneessuuf isarratti guuruu qabne ragaa walitti funaannachuu hin jalqabne dhimma mucayyoo kanaatitti seennamee jechuudha. Ani akkuma mucayyoon tuni boqatteen Meey 8 boqatteet Meey 12 irraa hin jalqabe Siifan wajjin waan kanatti seenu garuu gadi ba'ee of ibsee waan kanan gochaa jira jedhee of ibsee guyyaa tokko dubbadheen beeku. Erbiin ka'een dubbachuu jalqabe malee jechuudha. Ragaa keenya funaannachuu jalqabne hojiitti seenanii gaafa hojiitti seenanii birriin guurramuun hin jalqabe ijoolleen xiqqii keessa hin galtee dachaa lamaffaa warra galchetu jira. Gaafa dhumarra geenyu haadha kanas dhukkube jidduudhaan. Haadha gaafa dhukkubu dubbiin kun laafama dhufe jiddumaan. Dubbiin kun laafama dhufe amma guruuppiidhaan bakka Siifaan jirtutti, bakka Roobaleen jirutti, bakka Tulluun jirutti namni tokkos Itoophiyaa keessaa jira kan isaan bakka buusanii guruuppiidhaan mari'an. Tulluun hin jiru Roobalee anaa Siifanii nama Itoophiyaa keessa jirru haadha kana ni dhukkubaa. Akkam goona fiti kan dhugaa mucayyoo kanaa barbaannu haati kun lubbuun jiraatanii. Haati kun lubbuun jiraata bakka birrii haati kun lubbuun jiraachuudhaaf haadha kana yaallachuu qabna. Maallaqicha erga mucaanii biyya galti maallaqichatti maal murteessitan? Maallaqichatti maal murteeffatan gabaabsi? Maallaqicha gaafa xabaqaadha. Yoo xabaqaan dhababe maatiidhaaf galchinaa jechuudhaan haati dubbisatan. Maallaqichi eessaa deemu jettanii murteeffatan guruuppii keessatti dhumarra. Duraan dursa osoomaa murteessin haadhaaf humni dhibbiyaa kennamu jennee murteessine warri anaa Siifanii abbaa akkaawuntichaati namni tokko Itoophiyaa jira maatiinis gaafa san nu bira jiru birrii 100 kenninee fi maatiin haa yaalamuudhaan murteessine. Baay'ee uummata keenya irra deebitee dubbatta uummata keenya dhageessanitti wanni garaa nama nyaatu tokko maa hin beektu sagalee ijoollee guruppii sana keessaa isin dhaggeeffachiisee walitti deebina. Namni maallaqicha fudhate suni dhufee ture. Osoo hin dhufin waan inni naan jedhe osoo hin dhufin dura utuu gasti irra dhufin doorsiisa tasgabbiidhaan keessaan illee deebiseef inni dhaggeeffattu amma
ijoollee maallaqa kan walitti buusanii waan jali jiran dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa tokko qofa. Safaan maallaqicha eenyuuf kennamu jetteeti. Harmee qabbaniif. Egaa sagaleen jara kana fakkaata. Kan jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa biricha eenyuuf kennamu. Haadha qabbaneeti. Ayyee sabboontu birii meeqa buufteeti. Sagalee ol qabi. Birrii 6,300. Eenyuuf kennamu birichi. Birichi haadhumaa. Badrii birii meeqa buufteeti. Haalli yeroo lamaan galchee yeroo tokko 7,000 yeroo tokko 5,000. Dhugaa mucaa kanaa dabame immoo harmee isiitiif akka galu dura sirbanee tolame roobaleettis. Ayyee siinaan birii meeqa buufte. Kuma 10. Biricha eenyuuf kennamu. Harmee qabbaneef haa kennamu. Sifaan maallaqicha eenyuuf kennamu jetteeti. Harmee qabbaniif. Egaa sagaleen ijoollee birrii buusanii kana fakkaata. Nama 10 ol galfadhee dubbachiisee sagalee jaraasinii waraabeera. Hayyeega ijoolleen maallaqa buusanii erga mucaa keenya mara marsiifne birichi haadha keenyaaf haa kennamu jedhamee murtaa'e. Namni kun deebiin ijoollee tokko tokkotti keessaan himaa jiru maali? Nama harkaa fuudhu dhabee akkaawuntii erga haadha banachiiseen booda nama wayii gastiyoo irra galee birrii 15,000 gargaare jedhan. Nama kaan sadii qabame Oromoo kaan sadii qabame wayii birrii 15,000 gargaaree maal jedhe? Ani biricha nama harkaa fuudhu dhabee waan ta'eef Oromoo viidiyoo irratti hojjenne Oromoo dhaggeeffadha. Akkam viidiyoo irratti hojjenne erga na godhaniin booda geessanii erga viidiyoo na hojjechasaniin booda viidiyoo waraabna jennaan hin waraabina naan jedhan toleen jedhe dhaggeeffadhaa kunoo naa dawwale keessaan dhufe yeroo nani si fayyaadattaa bilbiluma kanarra jira bilbilli itti naa bilbiluma kanarra jira waan ta'eefi innaan sin hin jedhu sagalee miutii naan jettan miutii miti garuu asumarraa sosisaa waraabaa jira jechuudha waan inni jedhe waliin dhaggeeffanna utuun dhufiniin dura sheer godhi warri haadha qabdu yalaa. maal jechuudha gaaffii maalii dhagaafattaati. Hakan dameen natti bareekaa viidiyoon hundi namni naa waraabee kan naa ergee kanumaan argee jechaadha. Namni alatti gaafattu roobalee qarshii fudhatee qarshii namaa fudhatee argee siinuu nama biraati kanan because mana keeti waan ta'eef ajandaa kunis sitti fide waan ta'eef situ kana jechaa jira miidiyaa kubbaan. Roobale. Nagamu. Tokkoffaa irratti ani ajandaa kana mana kootti dhufamee haasaamee maallaqa nurraa nyaatamee maallaqa keenya immoo haadhaaf kennuu barbaanna maal jedhamee jennaan dubbicha qulqulleeffachuu jedheen roobalees naa waamaa gurbaa kaanillee naa waamaa jedhetanii si waame malee roobaleen birrii namaa fudhatee bade ansiin hin jenne. Dhaggeeffadhaa waadaan ittiin nu fila. Tokkoffaa irratti naan jedhe. An nama waa lolu na se'e nama jarjaru na se'e. Yeroon haqa baasuudha deemuun akkuma isin beektan yeroon birrii shamarran biyya arabaa baasu hattuun marti dhufee asirratti jechuudha. Saree haadha kee maaltu si galche hattuu abbaa keeti maal yeroon naan jedhu aamiin jedha nama dubbicha fixuudha. Kaayyoon akeekan qabaa. Maallaqichi kafalamuudha kaayyoon koo malee yeroo meeqa sin buusi yeroo sin naan jettan buusu kanan jedhu haqni nama sanaa ba'uun barbaada kanaaf. Kanallee maal naan jedhe dhufe gaaffii tokkoffaa naan jedhe sii kan hattuu naan jedhee jedhe lakkii yaan siin hin jenne gastii koratti matanteen jedhe lammaffaa jedhe
namni na himate viidiyoo ba'ee maqaa isaa himate bakka jiru yoo himate namni dhufaa jedhe waadaadha siifan himattoota viidiyoo siifan baasaan jedhe anis viidiyoo ba'een bakka hin jiruu fi maqaa koo himadha abbichis maqaa isaa himatee dubbicha qulqulleessina walii galle kunoo akkuma si dhageessan jechuudha dhaggeeffadhaadha kun waadaa cabsila waame malee roobaleen birrii namaa fudhatee bade ansiin hin jenne dhaggeeffadha bakka kana. Okay, galaton gaafii lammataa nama akkasii san biyya kam jira amma viidiyoodhaan keessaan dhufaa innis viidiyoodhaan inni dhufaa ittala siifan jedhamu jarman jirti jedhan gadi baatee ta'u anis maqaa kiyya hidhattee bakka jiraatu biyya jiraatu hidhattee nan dubbadhaa ishee roobalee uummata fuuldura. Dhaggeeffadha. Siifantu maqaa na balleessaatti waan ta'eef viidiyoo baatee maqaa si guutuu himattee naannoo siin jiraattu himattee anis maqaa koo guutuu himadhee bakka hin jiraattu himadhee himata walirratti bannaa jedhe tolee jennee finneen yeroo finnu gastii guddiseetanii gaaffii sirraa qabaa maallaqa haadha kanaatiin himatamtee jirtaan jedheni siifaniin guddisiiti bakka jirtu maqaa sii guutuu viidiyoo baatee dubbattu antakka kabaja namaa dhabeen beeku waan ta'eefi haqa haadha keenyaan baasuu qaba waan ta'eefi siifaniin guddisee miutii qabadhu jedheen siifan maqaa kee guutuu jennaan maqaa guutuu himattee kaatee bakki dhalootaa namne bakki amma jirtu lookeeshinii si himatte an siifan kamaala kana kana jedhama amma kaakayyutti bakka hin jiraadhu istireetii kanaati bakka kanaa tettee himatte kan koonatti mi jedheen dhaggeeffadhaa oromo kan koonatti mi maqaan koo eenyunni eessan jiraadhaa jedhe siifan hin dubbatin jenneen maaltu sii dubbachiise bakka hin jiraadhu natti mi jedhama oromo maal jedhe yoo siifan bakka hin jiraadhu fi naannoo hin jiraadhu hin dubbattu ta'e hin dubbadhu jedhe waadaan inni ittiin dhufe bakka jiraattu maqaa si'a himattu viidiyoo baatu jedhe baaseeraafi kan saa himachuu dide yoo siifan bakka hin jiraadhu fi maqaa koo guutuu hin himtu ta'e hin taa'u jedhee deeme kutee deeme jechuudha waan fiddan fidaa jedhe oromoo miiliyoona 60-70 himamu kana yoo nama kanarraa maallaqicha biyya faranjii keessa akkas guuttanii namni qabrii keessa qofan jiraatiin malee biyya lafarra taa'ee maallaqa namaa nyaatee hinafu koominitiin jarman oromoonni jarman keessa jirtan warri harmee qabdan warri hireen biyyaa sin baafte haati kun gargaaraan qabdu abbaan dadhabaadha haati dhukkufattuudha haadha koo yaalchifadhe jettee biyyaa baatee biyya namaa keessatti fayyaan manaa baatee du'aan galteefi maallaqa haadha kanaa bu'ee fi kadafka mucaa jalaa nyaatan jarman ta'anii warri jarman jirtan adaraa rabbii dhuguma oromummaadhaaf yeroo jawaan dhufe yeroo qabsaa'onni dhufan oromummaadhaaf gadi yaatanii simattu yoo ta'e kunoo oromummaan asii eegala harmee miskiina kana nan dubbachiisaa dubbattu irra deebitee maallaqicha seera barbaadeen nama roobalee jedhamu suuraa isaa siniif maxxansa natu gaafatama suuraa isaatti hin fuutanuuf taanaan jarman keessa namni tokko hin jiru jennee dubbanna haadha koo miutii irraa kaasiif obboleessu obsa sheer walii godha sheer walii godhi hundi keenya iyyuu ilmaan hiyyeessaati haadha keenya Mubarak. Abeet. oromoonni jarmaniin keessa jiru oromoonni Mubarak. biyya nama maallaqa keenyaatee ka'ee ayyee qoyo arme hin dubbatin masiin inni torkii si jalaa baduu danda'a Itoophiyaa jirti masii bagada galatu asirratti kennuu barbaadeen waan kana jalqaba natti himanii turanii yeroo natti himan sanii jalqaban dhageenye ture sirriitti sin dhageenye anis biizii ittiin ture so gaafa naaf galummoo gaafan dubbii kanatti seenu namoota adda addaa irraa qoradhee dhimma kanarra gaheen ture argitanii beektanii
gama YouTube kiyyaanis gadhiiseen ture haadha qabbannees waamee argee na bira bulanii mana poolisii federaalaa yakka daangaa alaa dhaqee fuudheen geesseen ture. Dhimma kana tokkoffaa dhugaa qabbannee maalirra akka gahee akkam akka ta'e wantoota garaagaraatu jira waan ta'eef sana adda baasuuf yaalii taasiseen ture. Lammaffaa immoo maallaqa maqaa nama lubbuun darbe kanaa walitti qabamee maatii kanaaf waan tokko too hin gahin maqaa adda addaatiin guuranii intala akkaawuntiin irratti guurameellee argadheeni sabata jiraattiini dubbiseenii dabarsinaan jedhaniin dabarsee ebaluuf kenne ebaluuf kana kenne ebaluuf kenne naan jedhanii naa kenne jettee jirti. Kana malees immoo roobalee nama jedhamu dhimmuma kanaan wal qabani sana dura natti mee ture ani jalaa hin qabne dhageenyesi dhimmichi immoo baay'ee akkas godhi miidiyaa keerratti dhiyeessi jenna. Miidiyaan keenya immoo sagantaa lama dhiyeessa ture. Sagantaa bashannanaa lama qaba. Dhimmoota akkasii baay'ee qorannoo barbaachisu hojjeteen beeku. Kanarraa kan ka'e miidiyaa keenya irratti dabarsuu hin dandeenye. Garuu feesbuukii irratti sheer godheen ture dhimma sana. Sana booda gaafan qoradhu itti seenee jechaadha. Itti seenee amma tokko deemee maallaqa sana at least kennaafi jedheeni gaafannaan dubbiin hamaanuun irratti ka'ee lolan taane keessa seenee gama tiktaakii kanaan arraban taanillee kan daangaa darbe kan hin deeme dhimma kanaan wal qabateeti. Tokkoffaa maaliif itti seente durasi gaafannaa turre itti seenuu diddee maaliif waan wantoota garaagaraa jechaa turanii maallaqa kennaafi gaafa isaan dhufanii haadhi qabbanne uffatni isaanii irratti baay'ee xuraahee uffata jijjiirataniyyuu qaban as fidee ofii koorraa dhiqee maal jedhee waan an qaban hanga humna koo godheen gara biyyaatti deebiseenii jechaadha. Tiraanspoortii isaanii kennee fi makiinaa kootiin fidee haadha qabbanne dhagaa jirtaniiti. Imimmaan isaanii waan hin godhuuf dhabee waliin boohee waajjira poolisii sanas waliin geessine siifanii fi hawwineet baay'ee akka isaan gargaaraa turan isaanitti akka obsaa turan kaasanii isaanis karaa sooshaal miidiyaatiin baay'ee arraffamaa akka turan sababa kanaan wal qabatee isaanitti akka dhagahame isaaniif maaf na jalaa arraffamuu na gargaaraa turanii na yaalchisaa turanii jechaa turanii. So waan intala kanaa akkasumatti hafe maallaqa sana deebisaafi jennaan maaltu si galchee arrabni iyyuu dhufee namoota naa wal lolan qindeessanii tiktaak irratti fiduu qabanii namicha FIB sanfaa wantoota garaagaraa gochaa turanii. Gidduutti anis na dhukkubee hospitaalaan ture guyyaa 10 oliif hospitaalaan ture dhimma sana tola hordofaa jiru haala sanaan gidduutti jalaa badee itti deebi'uu hin dandeenye jechaadha. So maallaqi suni tokko obsaaf kennanii tokko immoo mucaa tokkoof kennanii tokko immoo namoota garaagaraaf dabarsanii intalli ammayyuu argachuu hin dandeenyaani akkaawuntii sana biyya alaatti karaa hin taane sababa garaagaraatti walitti qabuun yakka akka ta'ee beekamaadha. Garuu maal naan jedhe roobalee Masih maallaqni kenna. Moga seera waay siifan dabalee siin kennan. Maal jechaa ture inni maatii koo na jalaa doorsisaa jirti. Maatiin qabu baay'ee intallis maatii isaa miti akka tasaa na waa'ee isaa baay'ee qoradheera. Maatii na jalaa doorsisaa jirti maalii na jalaa gochaa jirti jedhee ani maallaqa akkaawuntii sana gaafan qoradhu akkaawuntii intalli sabbata jiraatti baandii isaa ijoollee sabbata wajjin hojjetti maaf akkas gootennaan akkas naan jedhanii deeggarsaaf jennaaniin kenneefi maallaqi isaan natti ergan immoo ebaluuf kana kenni kan jedhan natti erganii jira jettee na ergiteerti wantoota isaan jedhanii. Faayinaalii maallaqi suni hin kenninu jedhaa jedhee namoota qindeessee obsaas dabalatee mucaa tokkos dabalatee anis dhukkubsadheen jira kaansarii maalii ta'ee jira jennaan maqaa intala duute sanaan maallaqi walitti qabame maatii kanaaf kennamuu qaba. Maallaqni gale jedhames maallaqa akkaawuntii isaan irratti wanti galee hin jiru. Maatiin kun warra fira qabanii miti warra barumsa qabanii miti baay'ee nama gaddisiisa akkanatti itti taphatanii jechaadha Oromoonnaa sababa isaaniitiin anis ibidda baay'ee tuttuqee akkuma isin jedhe haalli jireenyaas hojiin keessa biizii na godhaatti fufee maal akka gahe hubachuu hin dandeenye. Ammas garuu isaanis dhufanii qorannoon intala isaanii maal akka gahe gama poolisiiti maal akka gahe gaafachuu hin dandeenya. Gama maallaqaatiin immoo akkaataa isin kanaan dura nama maallaqa namaa nyaatee deebisuu dandeessan sanaan deemuu keessaniif baay'ee gammachuu qaba. Kanas jechuu barbaadanii galatooma. Galatoomi. Masuiko edaanudha inni tiktookii irratti arrafamaatti suuraa gurbaatiin maxxansa sagalee isaa banuufani waan ta'eef
edaanuu na tiktookii irratti lafamaa turte koma kooti hattuu maal jedhamte lafamaa turte wal ijaaranii sababii kanaatidha. Akkasii sagalee namaa ta'u Oromoo hin arrafama. Amma kompilintii yoo gootan malee baariyaaliin ganna jalaa bu'aqa. Warri giiftii qabdan immoo hertii tokko kenna. Amma sagalee isaa kaleessa maal jedhe maallaqni maqaa korratti hin guuramne jedhe. Baay'isawee warri seeraa akkaawuntii irratti maallaqichi guurame nuu fidaa. Isa qabnee jennaan haati keenya kan dhuftee fi himata banuufi. Silindoosu akkuma isin achi baatutti dheetan malee borganama himata akkaawunticha irratti banuuf deemaa jirra. Sagalee ijoollee viidiyoo ijoollee guutuu argadheen jira. Akkaawunticha irratti himata banuu dhaqaarraa boor abbaan akkaawuntii masii yoo dandeesse dawwalii fi waamiin abbaan akkaawuntii maallaqa walitti qabame sana iddee fuudhee fidu masii fakkeenyaaf amma masarat birrii wayii walitti qabaa jira. Walitti qabii homsiin jedhe callistee walitti qabdaati tokko. Seeraan ala walitti qabuu dandeessu. Keessatti biyya alaa sababa kan mubee kana eenyuti naan jetta birrii miiliyoona tokko galchuuf yoo jedhe masarat galchiin jettu kan baaliiti mubee naan jetta ka gargaarsaatti eenyumni kan siifan isiin jedhamiti otoo siifan jirtu tuseefan niyyemin callittee bakka argatee argita hin argamu. Abbaan akkaawuntichaa irratti himata banaa firooma qabu yookiin waliin nyaatanii abbaa akkaawuntichaa seeraan qabnee gaafanna jedhameera waan ta'eef himata banamuu fi Oromoo kanan komanne amma kaleessa maal hojjedhe maqaa koo irratti maqaa roobelee irratti galee maallaqicha jedhee mormuu barbaade kan fide isa akkaawunticha dhageessanii abbaan akkaawuntii sii dhufuu danda'a. Anammaa sagalee isaa banuufan waan ta'eef footoo isaa fidee abbaan akkaawuntichaa sii dhufuu danda'a moo bor himata itti bananu akkaawuntichatti haati kennu. isheenis hin haallee maallaqa sana immoo ajaja isaaniitiin namoota garaagaraatiif akka dabarsitee ikaasteer. Maallaqa gargaarsa haadha qabbanee ta'uutu beektu itti gaafatamummaa qaba wanni kuni nama jarri dabarsi jedhanitti dabarsuusi amma gaa erga wal beekanii fira ta'anii hiriyaa ta'anii dawwaltee gaafa qabamte jechuudha. To'annoo seeraa jala gaafa oolte bilbiltee fi maallaqicha kabalaa jettee feetu kabaltee kaatee gaafatti nu isii qabataa jirra. Warri Itoophiyaa keessa teessanii akkaawuntii gargaarsa jettanii maallaqa walitti guurtan wanjala wanni kun irraa of eegaa. Amma ni kabalti miti ni kabalti amma sagalee isaa dhaggeeffanna. Isa ni kaleessa maqaa kootiin guurame maallaqni akkaawuntii koorratti galee jedhee mormeera la. Kanaafan isii barbaadan masii yoo danda'an bilbilii fi maqaa kootiin hin guuramne jedhaa ture. Sagalee yeroo sanaa ragaa dhaggeeffadha. Nam bilbilaa fedha tokko nan dhufaan. Ishi dhaggeeffadha ragaa. Footoo isaallee nan fida. Tursoo footoo isaan finnee Oromoon murtee tokko kennitee naan footoo isaa fida. Haadha kanaa murtee tokko abbaan akkaawuntiin qabama. Sini galee haadha kanaa murtee tokko murteessa Oromoon. Haadha keenya wajjin dubbataa turanidha. Namni haadha keenya beeku maal jette kaleessa ijoolleen dhuftee gastii irratti dhaggeeffadhaa uummata. Mana banatee maallaqa kana narraa fuudhaa jedhee dadhabeera jedhen. Innooti haadhaa wajjin akkasitti haasaa ture. Erga mucaan duute erga siin dhabamte haadhatti hin kennamu maallaqni. Kijiba tokko jedhaa qabadhaa. Lammaffaa sagalee kana dhaggeeffadhaa waraabbadhaa. Guyyaa Haacaaluu Hundeessaa naaf haa kennu qarshiin keessan akkuma jiru jira waan itti baasne hin jira dhimmuma waan kanaatiif waan itti baasnetu jira isa immoo siifanis hin beekti maaliif akka baasne iskiriinshaat godhee teechisee jira takkaan qarshiin keessa waan tokko hin tuqamne jecha yeroo ammaa 315,000 jira akkaawuntiif akka hin tuqamne garsiisa osuma tuqame
sini deebisa qarshiisan. Obboloballe ajjala jirta maal jetta yeroo sagalee kana dhaggeeffattoota deebiinsinii mana waraabbadha. Maallaqni keessan 315 lafa jira. Osoo badee iyyuu anatu maallaqa keessan sinii kenna kan inni jedhe roobaleen arragaa malee nama saaxiluu hin beeku. Yeroo tokko directing galchaasin hundu dhaggeeffadhaa yoo seef godhattanis godhadhaa nam bilbilaa fi baay'ee waraaba siifan waraabin argita waraabuu hin danda'u. Siifan waraab intala abamuu jenna. Morke akami nagaonte desa akam masaratin saradda makam naga sagalen ke bayi gadwer ifam ya dimma yero darbe sikati sanada laki mallaka wai mallaka hari kabarni sana wal kabati ammas dubbin ke jira labanne wadi sudi tumai garamti tumurare mallakichi akata sangalchi nanjala ningalchera temiti ratis ergen turtire wanam hunda nan ergine na ergite irta baluf kana galchi kan sinje ero bale na ergite turte isamo amma mallaki isani wanti galen jiru tugan intala sani sinergamne nisi ergen turtire kan ada hatir game fi kashiwani garabran tidak bersinan sambil ergen turtire kanan arratti gale mallaka meka ture kashiwuma ifa washanto ayrolla makanan de warsi okay kan muja kansari dukkubsate minamno isani si ergen turuntumai ya mallaka amma account ke tele jiru tunjuro na account ki irate hakne avenju okay masiko itina sauna sirta ba filam mantu ko ko dana yamta masi akam ko ngati naga sinjetta yada politikenya hati kenya finfinne jiru himata banu demani himata mo kan isan bananu dorsisa sontane mallakichi ka walitti qabame qabanne obboleti kenya Dubai ti duute sababa sinittiin duute fi tabaqaatti bitachuudhaaf haadha hiyyeessaa waan ta'aniif maallaqni walitti qabamte booddee immoo erga mucaan biyya galte maallaqa birrii 325 akka haadha kanaa kennamu osoo murtaa'ee jiruuti maallaqa kana bakka inni geesse hin beeknu nama kan sadii qabamee kenne jinniidhaa kenne haadha qabdi mucaan haadha rakkattuu qabdi haadha isiidhaa jecha wareegama barumsa kuttee biyya ormaa deemte qabdi waan ta'eef maallaqichi kan saaniiti nummooti jarri kun jarmaniin jiru waan ta'eef qabachuu hin dandeenyu walitti dhiyeenya qabdu waan ta'eef maallaqa sana ati irraa fuutee nuu kennuu dandeessamoo hin dandeessu kanuma qofa sana booddee itti qophaa'i gara seeraatiin deemna doorsisaa miti digale gara seeraatiin deematu haati kun maallaqicha ijoolleen biyya arabaa sanaaf nudeesi roobaalee nudeesi maallaqicha fudheera haa jedhu hayyee erga roobaaleen galchennaan galchite roobaalee amma dawwali nudeesi maallaqicha isiirkaa fudheera haa jedhu nudeessuu dandeessaa inni maal jedhe kaleessa dhaggeeffatu viidiyoo nadhagaye kaleessa dhufee rooballeen viidiyoo masiittan erga amma masiin siifa ergitu kaleessa dhufee waamame maqaa rooballee irratti maallaqa walitti qabdanii jedhe rooballeedhaaf kennitanii jedhe aannan laallatu jedhe isii bira jira jedhe akkaawuntii irratti walitti qabdan irratti himata banadhaa roobalee jedhe eenyu bira jira maallaqni afaan saatiin kaleessa dhufee viidiyoo si ban ergaa
maqaa kootiin galchitanii jedhe abbaa irratti galchitan gaafadhaa jedhe abbaa irratti galchitan gaafadhaa maqaa kootiin hin galle maallaqichi jedhe kaleessa dhufe rooballeen afaan isaatiin nama kuma lamarratti akkas maallaqni nabratti hin galle ishii biratti galle jedhe rooballee eeyyee dhiyaatee nama kuma lamarratti ofirraa buuseera maallaqni ana bira hin jiru jedhe maqaa koo irratti galchitanii jedhe kanaafi haati keenya bakka dhalootaa isaaniitii ba'anii finfinnee jiranii himata banuuf deemanii waan ta'eef obboleettii keenya si jaallanna si kabajna masii waan nutti himtee jennaan si waammanne masiidhaan nu waami jenne namoota maallaqa asirratti walitti qaban kana feetu gara maatiitiin gara maaliitiin maallaqicha akka asirratti deebi'u gochuu dandeessa moo gaafa isaan seeraan deeman seeraan adeemmatan kanuma eeyyama sababa beekuu qabdanu gaafa jalqaba mallaqni kun walitti qabamu eenyu fuudhamee natti hin himamne gargaarsa wayitii fi mallaqni kun akkaawunti kee irratti ogalee rakkoo qaba jennaani tole rakkoon qabu haa galu ani abbaa gahuu fi danda'utti nan ga'a jedhee kaa'een jira kanaan duras masiitti himeen ture waan kana soffiiseen ture san booddee kuma dhibba dabarsinaan jenaan tiraanisfariini ani nigdi baankiin fayyadama waan ta'eef isaan immoo oromiyaa baankii fayyadamu waan ta'eef aadar baankiin kuma dhibba yeroo tokkicha dabarsuu waan hin dandeenyeef kuma 15 kuma dhibba yeroo dabarseef jechuudha haadha qabbanneetiif dhagaa jirtu miti. Maallaqni kun sababii qabbanneeti akka walitti qabame ni beektamu hin beektu. Na dhaggeeffadhu. Riisiitiin ergee namootan ergee fuundatti ani masiidhaaf ergeen ture. Amma giiftii koo dhaggeeffadhu masii na hubachiisi. Namni tokko Itoophiyaa keessatti dur bara wayyaaneen bulchaa tures bara kanas akkaawuntii isaarratti eeyyama gargaarsaa yoo hin qabaanne beekaadhuma nu dhiisaa jiru malee beekaa ummatuma keenya gargaaraa jiru jedhanii nu dhiisan malee masii caala seeran beekuwaan seera Itoophiyaa keessatti ba'u masiitu beetti irra caala jechuudha nama baratti waan taate Itoophiyaa keessatti duris ammas eeyyama gargaarsaa mootummaa irraa hin fudhanne taanaan akkaawuntii isaarratti maallaqa gargaarsaa walitti qabuun wanjala dhaaba siyaasaatiif walitti qabde jedhamee qabamee nama danuu saamamee jira akkaawuntiin to'atamee jira kanaaf ati maallaqa walitti qabe ka gargaarsaatti siin jedhan kanaara qabbanee ta'uu ni beekta yeroo jirri olii gadi facaasanu maal maallaqni kan jiraati ammatti gaafatamummaan sitti dhufeera gaa kaleessa inni dhiyaatee dhaggeeffadhu isa goote natti dhimin inni dhiyaatee uummata Oromoo 2,000 irratti maal jedhe maqaa rooballee irratti galchitanii maallaqachi jedhe akkasii tole gaabba akkaawuntichaa haadha kana finfinnee bideen abbaa akkaawuntichaa irratti himata bana ijoollee biyya arabaa paaspoortii jala guutuu ergeen akka ragaatti sagalee ijoollee waraabbannee jirra sagalee ijoollee waraabbannee jirra ragaadha jechuudha atamma erga wal beektanii silas namni wal hin beekne maallaqa akkaawuntii ofii kennee hin guursisu erga wal beektanii balaa kana keessaa si haa hambisu maallaqicha haadha kanaa erge dhaggeeffadhu waan inni dheengadda haadhaa erge al tokko dhaggeeffadhu waraabbadhu yookiin siifan ergala waan inni jedhe elaa Wai Oromoo dhaggeeffadhaa sinis masii siifan ergaa dhaggeeffattu amma Oromoo wajjin dhaggeeffadhaa. Masiitti ergi masiin naaf ergitu sagalee isaa. Ishi koi. Ilaala guyyaa Hacaaluu Hundeessaa waan nama dhibu hattoonni danuun sagaleen jara kan na bira jiru kana saalfadhe gadi baasu kan ijoollee durbaallee gowwoomsan guyyaa Hacaaluu Hundeessaa naaf kennuudhaan akka warra Hacaaluu nyaachisu keessaa qooda qabu jedhu kun malee utuu namummaa qabaatanii kijibaan guyyaa Hacaaluu nafa Hacaaluu isatti beektu dhagaa. Guyyaa Hacaaluu Hundeessaa naaf haa kennu qarshiin keessan akkuma jirutti jira waan itti baasne hin jira dhimmuma waan kanaatiif waan itti baasnetu jira isa immoo siifanis hin beekti darraseenyiinis hin jira maaliif akka baasne iskiriishaat godhee teechisee jira takka qarshiin keessa waan tokko hin to'amne jechaadha yeroo ammaa 315 jira akkaawuntiin
hayyee masi sagalecha man seer gutti akkana jettuni yoo dhagaa jiraatte gurra banatti ati dhageessette waan ta'eef yoo siin nageenya irra deebi'aafi guyyaa hacaaluu hundeessaa naafa kennu maallaqni keessan akkaawunticharra birrii 315 jira guutuu saasinii dhufa jedhe akkaawuntichi maqaan siitii waan ta'eef innis mormuu hin danda'u isinis mormuu hin dandeessu feetu agubduu feetu nyaaddu jedhuuni obboleettiin keenya kun maallaqa kana nuu dhiyeessiti moo hin dhiyeessitu yoo ta'e nu hamburganama bakka seeraan jira haadha ga'uudhe ragaan qabuun walitti deemna kana walagaa kunuurra maallaqicha qabdee irraa fuutu kunoo 315 akkaawuntii irra jira jedhee kakateera sagalecha erga kaleessa immoo dhufee masi dhaggeeffadhu amni dubartii gatii siin taate dubartii tokko nun jaalladhu'an dubartii dhaban du'an sagaleen kun sagalee dubartiiti parsantii 90 dubartiidha dararuun feenu akkaawuntii sirriitti qabamee dirqama nama kana argachuudhaaf isii himachuun isaanii dirqama ta'a maallaqa koo naan kennine jedhanii tokkoffaa mootummaan ofiisaatii maallaqa gargaarsaa akkamitti walitti qabuu dandeessee gaafii biraatii lammaffaa maallaqa haadha kanaa walitti qabame dhiyeessa keessee lammaffaadha kanaafi obboleettiin keenya adhiyeeffattu kaleessa dhufe maal jedhe beektamasi yookiin dhageessatti yookiin nageenya akkaawuntii roobalee irratti walitti qabdanii jedhe deemaa abbaa akkaawuntii qabadha uummata oromoo 2,000 irratti dhumatte. Yaa asirratti maal jechuun barbaada morkeeni tarii beektees wallaaltees ta'uu danda'a nuti amma ani amma yeroo baay'ee na argitan taanaan akkaawuntii koo irratti maallaqa guyyaa tokko walitti qabeen beeku koreedhaanis ta'e walitti qabeen beeku koreedhaanis yoo ta'e iyyuu hayyamsiisnee goona kanaan dura meebi warra koreetiin goone yaadadhu garuu akka seera biyya kanaatti namni dhuunfaa tokko deeggarsa nama dhuunfaafis haa ta'u maqaa uummataatiinis haa ta'u maqaa hawaasaatiin maallaqa walitti qabuun dhorkaadha yoo akkas kan gootu ta'e ayyama NGO non-profit organization bantee akkasitti banta malee akkaawuntii haala sanaa walitti qabuun seeraan baay'ee dhorkamee jira keessattuu as dhiyeenya kana dhorkamee jira so ani yeroo baay'ee deeggarsa yoo godhames namuma sana akkaawuntii nama sanaa maxxansinaa jechaadha so baay'ee itti deemuuf yaannee turre roobaleen ijaarsa ijoollee garaagaraa nama arrabsan baay'ee ijaarratee baay'ee na arrabsiisaa ture even akkan hojii kooraariyamu fa'aa baay'ee duula hamaa gochaa ture karaa adda addaatiin jechaadha so ani lola akkasii keessa seeneen beeku garuu waa'een haadha kana baay'ee nama rare morkeetti sinee jira dhimmi kuni yeroodhaan yoo ofirraa hin baasin si gaafachiisa inni achi taa'ee si ajajee anatti argitanii jedhaani namni yoo gaafate namoota qindeessee abbaa feeneef kennuu dandeenya namna jedhu kun immoo qabbanneef kenna jedha kanaaf wanni kun rakkoodha yeroo ofirraa sirreessee dheeni jira nama daa'ima qabu nama jireenya gaggeeffataa jirtudha dargaggoota tattafataa jirtudha morkiiniti kanaaf kara maatiin isaa ta'u kara maaliinis isas gaafachiiste waan kana keessaa otoo gara seeraatti hin deemin otoo keessaa baatee gaariidha intis otoo muddamuu baannee yeroo wayii kennineef isheefis kan jedhu sana jechuu barbaade. namna yeroo kennu kansaa viidiyoo hojjechuu eegala kana sa'aatii dhufaniiru viidiyoo waraaf baddee qabu kan qaba haadhatu himataa jira himatatti banu amba isii akkamitti keessaa baanna obboleetti maallaqicha yoo dhattee gara maatiitiinis ta'e qabattee birriin ni amane 315 sana fuutee haadha kanaa galchite qofa keessaa baate yoo kanan taane birrii 315 yookiin immoo guutuu maallaqa gargaarsa maqaa haadha kanaatiinis irratti gale qopheeffachuun dirqama seeraanis kanumatu murtaa'a maallaqni haadha keenya qaqqabne waan nama 40 tura gaatti ba'e kanaaf yoo isiin guyyaa nuu kennaa itti guyyaa kennuudhaaf qophiidha nu gaafadhu. Okay, masih me wani ni jadi cerita nanti wani chanjo me rona devi. Wani ni jadi sini ergani na erguti telegram ada tetap. Actually, wan robalen jadi sortain wan mubarak masa jadi ko nanti wani charo. Ya, mal jadi amma to TikTok itu kabati sila internet kabati gari ture ati kabani so line jiru. Namoota kuma tokko fibba 400 tulala jira live kana. So maallaqi walitti qabamee maqaa gargaarsaatti walitti qabamee akkaawuntii keerratti walitti qabamuun seera miti si gaafachiisa. Lammata immoo maqaa qabbanneetiin ta'uu hin beekta.
gaafa kuma dhibba qofa ergitiin jedhu sana erguyyuun qabdu. Eega gooti immoo amma isa gaafannaani maallaqi sinnatti ergitan jiraayi. Maallaqa akkaawuntii irratti ergitan jiraayi jedhee kaadee jira nan gaafachiisu jedhee inni keessaa bahee jira. Kanaaf ijoolleen immoo warri biyya alaatti ergan immoo akkaawuntii keessatti akka ergan ragaa qabu. Kanaaf kun immoo maqaa qabbanneetii walitti qabne jedhanii ijoolleen 40 ta'an ragaa bahanii jiran. Kunis gaafachiisuu danda'a waan ta'eef haala kamiin keessaa baata waan kana isa gaafattee fixattamoo waan jedhu kan kaasee gara seeraatti deemnaa jedhan. Abtuun jiru kaleessa waan qabee dhufee tokkoffaa maallaqa aadaa dabalee maallaqa sagalee isaa sirna ergaa birrii 310 ni jira jedhee maqaa jaaluutiin kakate. Lammaffaa kaleessa dhufee akkaawuntii qorratti walitti hin qabamne maallaqichi jedhee dubbatee ofirraa buuseera. Ati maallaqicha kafalu jedhi bakka fuutee itti beeku. Maal jedhaa kaleessa dhufu kana dura qarshii 300 fi qarshii 15,000 injira akkaawuntii irra jira. Waalii Hacaaluu jedhee kakateera maqaa Hacaaluutiin kakateera. Kaleessa immoo akkaawuntii kee irratti walitti qabdanii jedheera. Kanaaf maallaqa kana kafaluun dirqama keetii haala qabbanneetii haala jedhu kaasaa jiran. Okay, anamma wanti naati wani jechuu qabdu kai kana dura sitti meera mitire. Maal? Jalqaba gaafa mallaqni kun